gabayaa dijitaalawaa seenuun dura karaalee armaan gadii kana beekuun dirqama. Asxaan yookaan maqaan cimaan hariiroon inni gabayaa dijitaalawaa wajjin qabu hangam takka akka jabaa ta'e ni beekta. Karaalee armaan gadii kanaan asxaa cimaa yookaan maqaa cimaa kan oomisha ta'e qilleensa irratti si ibsuu danda'u uummachuu dandeessa. Harka fuunee akkam jirtan nagayaa fayyaa hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa ta'u kan isiniin jiru ana obboleessa keessan Daraaraadha. Akkuma beekamu sagantaa waa'ee barnoota diinagdee akkasuma barnoota gabayaa dijitaalawaa barnoota qabiinsa maallaqaa barnoota diinagdeen wal qabate sagantaalee itti laalluudha. Arraas sagantaa takka nu qabaddeetiin dhufe kan torbee dabre kutaa tokkoffaa si ilaalle arra kutaa lammaffaa nu qabaddeetiin dhufe. Sagantaan teenya ta'arraa maali jechuun keessaniin oolu. Gara sagantaa teenyaatti ce'uun dura subscribe fi like godhuun dagatina. Halattumaan gara sagantaa keenyaatti muuziqaa kanaan kan ceenu ta'a na waliin tura. Galatooma sagantaan teenya ta'arraa digital marketingii seensa isaa torbee dabre ilaallee ture. Arraan tana ammoo keessa gabbuuneeti adeemsa digital marketingii seenuudhaaf nu gargaara. Namni tokko barateef akkanumatti digital marketingii seenuu hin danda'u. Gabaabdumatti torbee dabre digital marketingii yookaan gabayaa qilleensarraa jechuun maal jechuudha kan jiru ilaalle. Arra ammoo namni tokko gara gabayaa kanaa seenuudhaaf eessarraa eegaluu qaba. Maal fa'aa beekuu qaba. Bakka inni irraa eegaluu qabu kan waliin ilaallu ta'a. Isin ammoo subscribe fi like godhuun dagatina. Yoo viidiyoon dheeratte isiniin gabaabsaa yoo yaadni isaa isiniin galinis yaada kanaa kan itaniin barbaada. Sababni isaatiis anis afaan Oromootiin isinii dhiyeessa. Isinis ammoo subscribe godhuun dagatina. Laalulleen dagatina. Viiwiin afaan Oromootiin yeroo hunda baay'ee xiqqaa waan ta'eef maybe akkaataa itti isinii dhiyeessinu irraa ta'uu mala. Wanti akka sirreeffamuu barbaadan yoo jiraatte akka gara keessaatiin na barreessanii isin barbaada. So mata dureen keenya ka'arraa namni tokko gabayaa dijitaalawaa yookaan digital marketingii erga hubateen booda akkanumatti xillijjee gabayaa san keessa seenuun sirrii miti. So kanaafuu arraan tana mata dureen keenya ka'arraa waa'ee branding waa'ee asxaati. Namni tokko gara gabayaa dijitaalawaa kana seenuun dura jalqaba irratti brandii yookaan asxaa maqaa isaa bakka bu'u cimaa ijaarrachuu danda'u qaba. So branding jechuun maal jechuudha? Namni gari logos ni ja'an afaan Oromootiin ammoo asxaa jechuu ni dandeenya. Asxaa waan hojjechuu deemtu san bakka buutu jabduu isi biyuldi godhuu danda'u qabda. Asxaa tokko biyuldi godhuudhaaf maal fa'aa beekuu qabda. Gabaabdumatti asxaa jechuun waan bifa aartiitiin yookaan bifa fakkiitiin faayamu kan ammoo hariiroo hawaasa waan oomisha kee yookaan tajaajila kee sirraa bitachuu deemu sanii waliin gootu keessatti shoora guddaa taphattu jechuudha. Akkasuma wanni isiniif keessatti hammachuu qabdu waan profaayilii kee yookaan maqaa kee daldala keessan ol baasee mul'isaa ta'uu danda'u waan ammallee bu'aa daldala keetii san maammilaa wajjin communicate yookaan hariiroo godhuu danda'u ta'uu danda'u qabdi. Akkasuma wanta tokko fakkii takka yookaan suuraa takka tan dhiibbaa guddaa godhuu dandeessu ta'uu qabdi. So gaafa asxaa uummachuu deemtu wantoota kana ilaalcha keessa galchuu danda'u qabda jechuudha. Mee tarkaanfiilee 6 kanneen asxaa uummachuuf si gargaaran waliin laalla. Asxaa uummachuu keetiin dura tarkaanfiilee 6 kana beekuudha qabda jechuudha. Gaafa loogoo yookaan asxaa daldala kee bakka si buutu uummattu wantoota 6 kana sirriitti beekuutu sirra jiraata. Inni takkaffaan define your brand. Asxaa keessan ibsuu danda'u jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Jabina yookaan cimina asxaan keessan qabu. Amanamummaa kastamara biratti yookaan gabayaa keessatti uumuu irratti cimina loogoon keessan yookaan asxaan keessan qabu ibsuu danda'u jechuudha. Asxaan kee kuni kaampanii kee yookaan oomishaati online irratti haa ta'u lafarratti dhiyeessitu sun bakka bu'a waan ta'eef. So kana jechuun wanti adda ta'e kaniin dorgomaa kiyya ittiin moo'uu danda'u maali waan jiru ibsuu danda'u qabdi.
inni biraa hoo maali wanni ati dhaabbatteef loogoon kee kun maal bakka bu'e kan jiru ibsuu danda'uudha jechuudha. Gara lammaffaatti dabar. Inni lammaffaa loogoo cimaa ta'e kan bu'aa daldala keetiisan yookaan bu'aa daldala keetiisan haal duree bu'aa daldala keetii ibsuu danda'u cimaa kan ta'e uumuu danda'u qabda jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Irra guddaan namoota bakki isaan itti dorgomaa isaaniitiin mo'aman loogoo uumuu keessatti loogoo uumuudhaan wal qabatee yookaan asxaa uumuudhaan wal qabatee bakki itti dorgomaa isaaniitiin mo'aman irra guddaan namoota yookaan irra guddaan namoonni online gabayaa online irraa teessee gabayaa lafarraa keessa jiran bakki isaan itti mo'aman hangam takka akka loogoon isaanii yookaan asxaan isaanii san tan dorgomaa isaanii sanii ol dhagahamuu dandeessu godhuu irratti namuu qofaatii qaba jechuudha. So akkana jechuun maal godhuu qabda ammaan tana wanni ati murteessuu qabdu the core value si galtee daldalli keessan ciminni daldala keetii yookaan aadaaf duunii wanni daldala keessan ibsu ciminni isaa maal faadha kan jiru ibsuu danda'uu qabdi jechuudha wanni sun si galtee roga ciccimaa daldalli keessan yookaan oomishni kee kan ati online irra fiduu teessu san qabu ibsuu danda'u. Akkana jechuun namoota dorgomtoota keetii ol bifa caalmee qabuun dubbachuu yookaan dhagahamuu danda'uu qabdi jechuu isiin sun. Kanaaf maal godhuu qabda jechuudha? Isii ideal customer ta'e, kastamara ijoo ta'e kan ati irratti xiyyeeffatte san harkisuu dandeessu ta'uu qabdiidha. Qabxiin sadaffaa build arraas jaaruu, boruus jaaruu, iftaanis jaaruu jechuudha. Loogoo cimtuu gaafa jaartu halkan tokkotti lafaa kaatee jaaruu hin dandeessu. Namoota addunyaa kanarratti loogoo cimtuu uuman hundinuu gaafa jalqaba eegalan maybe dogongora irra dhaabbatanii eegalu malan. Garuu kana jechuun maal jechuun loogoon ta'e gaafa daldala keessan bakka bu'uu hin dandeessu yookaan ergaa ati dabarsuu feetusan sirriitti dabarsuu hin dandeessuun sitti mul'ate isiisan fooyyeessuu deebitee diideetis jaaruu danda'u jechuudha. Akkamitti diidee jaarte yoo kan jennu taate yoo isiin fakkeenyaaf hanqina ati ol qabdee si mul'isuu daldala keessan ol qabdee mul'isuu hanqina maamila keessan sagalee addaatiin dhagahamtee yaamuu si galtee ammallee ibsa sirrii kan dandeenye taate isii tana deebistee jaartuu qabda deebistee jaaruu qabda jechuudha. Kanaafuu itti fufiinsaan waan jaaramu ta'uu qabdiidha isiin. Inni qabxiin afraffaan sagalee loogoo teetii asxaa teetii san addaa godhu jechuudha. Sagalee addaa akka isiin qabaattu godhu. Akkana jechuun sagaleen isiin ittiin maamila kee yaamtu tan fedhii maamila keetii san bakka buutu. Si galtee haalli isiin maamila keessan itti harkiftu haala dorgomtoota keetii irraan adda ta'een akka isiin yaamuu dandeessutti sagalee addaa isiif tolchuu jechuudha. Akka isiin sagalee addaa qabaattu godhu. Ammallee qaama oomisha kee fayyadamu yookaan maamila keessan biratti isii beekamtii argatte akka taatu godhu jechuudha. Sagalee addaa ta'e isiin yaamtu saniin. Inni shanaffaan encouraging interaction. Ammallee hamilee maamila ifitti harkisuu tan qabdu jechuudha. Akkana jechuun maamila kee kan kara kee dhufu hamileedhaan hamileessuudhaan akka kara kee dhufan tan gootu jechuudha. Tan hamilee itti hortu ta'uu danda'u qabdu yoonni sun. Akkana jechuun gaafa waan kana uumtu maamila keessan ilaalcha keessa galchuu danda'u qabdaa jechuudha. Inni jahaffaan ammoo tan madaquu fi guddachuu dandeessu. Akkana jechuun yeroo hunda haala gabayaa keetiitii fi asxaa keetii jala deemtee to'achuu danda'u qabda. Akkaataa gabayaatii wajjin akka isiin deemuu dandeessuuf. Kuni wanni si barbaachiseef waan gabayaan addunyaa tun gara adda addaa jijjiiramaa deemti. Waan haala jijjiiramaa hunda keessatti ergaa dhaabbataa ta'e dabarsuu dandeessu akka isiin taatu. Akkasuma sirna gabayaalee dhufutti tan madaquu dandeessu akka isiin taatu jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo. Qophiin ani biraandingiin wal qabatee sagantaa teenya torbee dabre irraa kutaa lammaffaa waa'ee diijitaal maarkeetingiitiin wal qabadhee isinii dhiyaadhe isii tana fakkaatti. Torbee dhufu sagantaa wal fakkaatu hanga walitti deebinu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayaa fi jaalalaan isiniif hawwa. Peace.